Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jalatti argamtan nagaan ko bakkeetti sinaagaa qabu siniin jechuun jaaladha. Baga jiraattanii baga eegamtanii yoona eegdanii isiniin jedhaa egaa kaarralle immoo barumsota akka qabadhee kara keessan dhufeetoo jira innis maalinni gaafii sinna gaafattanirraa kan ka'ee qabadheetoo isinii dhufeetoo jira. Namoota baay'ee ni fayyada asumaanillee mooyyuu wanta baay'ee kaasnee kan dubbannutu iyyuu jira jechuudha. As keessatti maal waa'ee uffataa kan akka caammaa kan akka surreewwan jiinsiiwwanii warroonni nagaafattan jirtan yeroo darbe kaa turee jira. Wayyaan ani irratti hojjedhee kafana bittinii yookaan uffata bittiniiwwan irratti yookaan immoo isa hodhisiifamuudha jechuudha. Isa sanirratti kanan dubbadhee mee achumaan caammallee nuuf hojjedhu surreewwan jiinsillee nuuf laalii warroonni naan jettanii jirtu. Video kana obsaan hoggaa dhaggeeffattanii gaafii keessan ni argattu dheetayyaadha. Akkasumas immoo iyyuu wantoonni kwaalitii jiru biyya keessa kan jedhu eeyyen jiru. Gatiin isaa baay'ee guddiidha. Isuma dhugaa isiniin jechuu fi kara kanatti hoggaan laaleetoo jedhu kaleessa ergan ani dhaqee laalee yookaan hin gaafadheetoo dhufee jalqabee onlaayinii irra shaahiin irra seenee tokkoon caammawwan surreen jiinsin meeqan akka jiru laalatan ture jechuudha. Egaa ka gabaanii fi mooyyuu onlaayinii irratti garaagarummaa ni qaba. Kwaalitiin isaatillee hin qaba. Garuu ani baay'ee caammawwan ani tokkollee caammaa calliseetuma ta'e hoggaa ta'e malee ani hin binne jechuudha. Caammawwan akkuma jiru onlaayinii irra hin biteetoo gale. Haga irraa karaa dheeran ittiin deema rakkoo tokkollee hin qabu. Akkan barbaadeettan ittiin tarkaanfadha jechuudha. Kan akka informationitti tan isinitti yeroo baay'ee caamman onlaayinii irraa fidan murteessan gabaadha. Shaahiin kuni baay'ee kwaalitii qaba meeshaan isaa dheetayyaadha. Egaa akka ani hin beeku namoonni tokko immoo keessan hoggaa dubbannu wayyaa hin taanillee naaf fidanii beekanii wantoota hin eeggamne waan akka surreewwanii caammawwan immoo kaartoonillee nu dhufee beekanaan jedhani ani baay'izawwee ofii kiyyaa fi miti kanan xalabadhu hojjisiistuuti yookaan madaamidha jechuudha kan naa xalabdu ani ID mataa kiyyaa hin qabu. ID hoggaan jedhu kan ID ittiin hojjetan malee kan koontiraataa malee kan qarshiidha jechuudha. Isa yookaan immoo ATM biyya keenyatti ittiin fayyadaman kan qarshii isaan galchuusaan yeroo baay'ee anisa waan hin qabnee fi ishiitu kan ofiitiin naa bitee herreega koonarraa fudhatte jechuudha. Akkasittan bitadhee dhugaanis niin jedha. Ani kafanuman uffadhu iyyuu wayyaa muraasadha jechuudha. Kanan ani amma fakkeenyaaf kana onlaayinii irraa hin fide shaahiinumarraa hin fide kana bichaadha jechuudha. Kanan gabaa deemee toobite. Kafana kaawwankaa kanan achirraa fide aga qamisiin bootu guyyaa tokko qabadhee tan isinii dhufa. Caammawwanillee baay'ee kwaalitiidha. Egaa deemsa biyya keenyaa beektu karaa dheeraa nama deemsisiisa. Haga har'aa ergan galee karaa 6 caammawwan isuman kaawwadhaa waan tokko man ta'an. Kara kanaan isiniin jechuufan. Biyya keessa inni jira eeyyen kwaalitiin ni jira caammawwan oriijinaal ta'an ni jiran gatiin isaa haayidha. Kanaafuyyuu wal bira qabdanii wantoota san kan akka surree jiinsii kan akka caammawwanii osuma achii fidattanii gatiidhaan waggaa wal bira amma shayini gizee seenee ilaalu haga 80 haga 90 jechuudha caammawwan. Amma yeroo kanatti jechuudha galgala seenee tallaalee onlaayinii already bitachuun ni danda'ama. Addunyaa akka addunyaatittidha jechuudha. Aappis suni bitachuun ni danda'ama. Asittillee garuu ka doolaara naa bitamu maali naa bitamu isaa hin beeku warroonni ka onlaayinii irraa biyyattii sanatti xalabatan yoo jiraatan koomentii jalatti nu barreessan isiniin jechuun jaaladha. Garuu walumaa galatti maal isiniin jechuun barbaade dhugaa dubbachuuf caamman kwaalitii ta'e haga 5,000 birrii biyya kanaatti jechuudha. Egaa ka birrii 80 birrii 90 achi meeqa akka ta'u wal bira qabaati ilaalaa sin. Ani gatii isaa kan isin nu gaafadhu naan jettan deemee gaafadhe jechuudha. Gaafannaan caamman haayii ta'e kan ittiin bittu jechuudha. Kan amma yeroo kanatti gaafa isin galtan 6,000 ta'uu danda'a. I don't know beeku. Dhugaan isin jedha caammawwan calliseetiyyuu caammumti zim jedhame hojiidhaan namni deema jedhamu haga 3,000 haga 2,500 waan akkasiitidha. Caamman callisamee fiildii caamman hin jiraa mitire kan hojiidhaaf tarkaanfachuu sitti tolu wantootni akkanaa kunuyyuu haga kanaadha jechuudha. Caammawwan baay'ee guddiidha biyya keessatti. Isuma dhugaan isin jedha jechuudha. Garuu jireenyatti ni jira. Kana wal bira qabdanii ilaaluudha. Amma fakkeenyaaf caammaa kwaalitii hoggaa 100 bitte dhibbi biyyatti hoggaa gale meeqa ta'an kuni filannoo mataa keessaniitidha isintu laallata jechuudha.
gatiin garuu baay'ee guddiidha. Uffanni by the way surree jiinsii fi wanti caammarra hafee biyya keessatti baay'ee gaariidha. Birrii biyya biraatiin wal bira qabee toggaan laalu gaarii dheedeetan yaada. Egaa wal bira qaba laalaa surree jiinsiin haga 3,000 2,500 hanga 4,000 illee surreen deemu ni jira jechuudha. Kanas wal bira qabaati ilaalaa dhugaa dubbachuuf anuu surreewwan biyya keessatti shaggaadha jedhee ani surree jiinsii akka namaatti xixxalee baay'ee fidee tun dhufne qamisiiwwanidha jechuudha. Anuyyuu kanan fidee dhufe surreewwan baay'ee guddiidha. Asumaan isinitti hima jechuudha. Wal bira qabdanii ilaallachuu ni dandeessu. Egaa ka birriin ani ittiin bitu meeqa? Fakkeenya birrii 50 achi hoggaan surree tokkoon bitee asitti immoo iyyuu meeqadha? Baay'ee waan isinitti himuu danda'u ijoollee surree kaawwattu jiinsi surree baruma kamuu yeroo kamuyyuu faashiniin isaa yookaan immoo adeemsi isaa irra darbu tokko illee hin jiru. Kana beekaa isiniin jechuudha. Keessattuu yeroo feetan uffattanii yeroo isin barbaachisu uffattanii yeroo isin barbaachisu hoggaa tokkos ji'a jaasoo ol keessan gaafa baastan homaa tokko faashinii isa irra darbu hin jiru. Wantoonni baay'een kafanni uffanni baay'een faashinii irra darbuu danda'an darbes wayyaan kaleessa uffatame irra uffatamu wayyaan hoggaa kurnan baranaa hodhisiifame bifa isaa jijjiirratee dhufa malee bakka sanitti taa'u. Surree jiinsiin garuu bakkuma sanidha. Kana lamaan iddoo qabattanii galtanii baay'ee tokko gaariidha. Shaanxaa keessanitti caammawwan kan akka surree jiinsii biyya keessatti kwaalitiin gatiin isaa kan himatan baay'ee ulfaatadha. Bittaan isaatis akkuma isinitti meedha aga 3,000 4,000dha. Kanaafuyyuu achitti immoo birrii kana achumattuu qabdanii too dhuftanii asitti kaayigaa uffata kana laaltanii bitattan waan ta'eef baasanii too bituun illee xiqqoo waan ulfaatuuf wantoota biraatiin waan shaanxaa keessan guutuu dhiistanii kanneen oduu bitattanii baay'ee tokko gaarii dhageetanii isinitti dhaammaddaan isiniin jechuu jaaladha. Kana information isinii kennu waa'ee caammatii fi waa'ee jiinsi surreeti jechuudha waan isin nagaafattan. Egaa ka gaafin keessan kana fakkaatan isiniin jechuu jaaladha. Isin wal bira qabaati ilaaladha. Keessattuu yeroo 3 yeroo 4 koomentiin kanaan barraa'ee jira jechuudha. Nu gaafadhu jiinsi surree noo meeqan jira akkasuma wanti na gaafattan keessa jiinsi surree caammadha kana isiniif himeetu jira. Isa wayyaa gogoraa na gaafattan irratti ijoollee wanta tokko lafarratti miti asii miti jechuudha. Achumattuu wanti app irratti nu barbaannu fi wanni suuqii dhaqnee anama suuqii gurguddaa dhaqee jira jechuudha. Dubaay keessatti suuqinni jira jedhame wantoota ta'e lallaalumaaf nageessanii jiru. Wanti ati online irratti fannifamee ilaaltu fi fidattuu fi kan suuq irratti deemtee bitattu garaagarummaa baay'ee qaba. Fakkeenyaaf gabaan paartiin isaanii achitti gurguruu jira jechuudha. Suuqii shaahiniin ani online irraa fiduu fi gabaan isaanii annaqeetoo jira. Muluu guutuu isaa achitti online irratti barbaaddee argattu sani gaafa bittuu dhaqxu guutuu isaan argattu jechuudha. Kanaafuyyuu kana wal bira qabdanii too isin laalladhaa isiniin jechuu kan maaliif ijoolleen gogoraa wayinatti ergitan jirtan online irraa gadi buustanii too jechuudha. Isa argachuu hin dandeenye keessannaa ergitanii jirtanii app irraa gadi buustanii too jechuudha. Gaafillee waan hin binne irratti baruun cubbuu hin qabu. Garuu immoo karaa hin taaniniin waanuma hin gaafatamne nu gaafadhu jechuun illee baay'ee shaggaa miti. Sababbiin isaa ijuma isin hawwateef jechuudha. Amma fakkeenyaaf wanni gogoraawwan guutee jira biyya keenya keessatti kan mirti ta'an viidiyoo isaa hojjedheetiin ture. Kan baay'ee bifoonni isaa nama hawwatan isa san garuu dhiistanii keessan kan biraan itti ergitanii hin jiru kan arganne jechuudha. Anillee baay'ee dhabamuu deemne. Sababbiin isaa waan hin jirre tokko yeroo baay'ee online irratti isiniin jedheera. Biyyootuma jirtan keessattuu kan online irratti ilaaltanii deemee tan bitadha jettanii fi madaa'uma teessanuu dubbisuu hin dandeessan jechuudha. Gabaatti hin argattu asirraa hoo bitatte malee waggaa dubartii dhugaa dubbattu waggaa taate isinii himti isiniin jechuun jala. Hunduma caalaa immoo uffata irratti baay'ee fokkosiin godhina. Dhugaan isiniin jedha hojii fi jireenya mana keessanitti irratti fokkosii godhaa baay'inaan. Uffanni ni dhufaa ni deema. Uffata warri biyya keessa irullee argaa jirtan sooshaal miidiyaan tolee jira. Shamarri biyya keessaa uffata maalii akka uffattu jechuudha. Uffata biyya arabaatiin walitti hin dhufu yeroo baay'ee. Kanaafuyyuu yeroo baay'ee odoo uffata irratti xiyyeeffannaa godhuu baattanii baay'ee gaariidha. Xiyyeeffannaan keessan guddina haa ta'u. Keessattuyyuu